Kabajamtootaa fi hordoftoota gadaa digital miidiyaa bakka jirtanitti nageenyi keenya isinaagaa isiniin jedha. Chaanaalii barnoota giddugaleessaa godhatee waan hedduu irratti xiyyeeffannoodhaan hojjetaa jiru kana subscribe kagootaan affeeramtanii jirtu. Guyyaa har'aatis kanuma bu'uura godhachuu waan haaraa tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Hanga xumuratti hordofaan affeerra keenya. Sagantaan guyyaa har'aa qabadde isinii dhiyaadhee jiru namoota YouTube irratti viidiyoo yeroo feenu email irratti copyright YouTube nutti ergu kan ilaallatudha. Egaa namoonni YouTube fayyadamuu irratti haaroo taatanis akkasuma immoo kanneen ammoo buleeyyii taatanis viidiyoo kanarraa baay'ee fayyadamtu jedhee amana. Kanaaf viidiyoo kana yeroo jaalattan immoo hiriyoota keessanii qooduu hin dagatinaa isiniin jedha. Kallattimaan guyyaa har'aa wanni qabadde isinii dhiyaadhee jiru waan baay'ee isin barbaachisuuf qalbiidhaan na hordofaa isiniin jechuun barbaada. Kanuma bu'uura godhachuun guyyaa har'aatis wanni qabadde isinii dhiyaadhee jiru akkaataa yeroo viidiyoo feenu viidiyoon keenya copyrightiin akka hin gaafatamne karaa kamiin fayyadamuu dandeenya kan jedhu kan bu'uura godhatu. Kana bu'uura godhachuudhaan yeroo adda addaa nuti appilikeeshinii yookiin miidiyaa pilaatfoormii irraa viidiyoo garaagaraa buusuudhaan yeroo reaaktii hojjanneeti upload goone yookiin chaanaalii keenya irratti feenu copyrightiin yeroo muraasa booda nutti ergama. Egaa kunis sababa maaliif ta'e itti fayyadamni keenya kallattii kamiin dogongora godhate akkamitti sirreessuu dandeenya kan jedhu egaa sagantaa kiyyarraa ni hubattan jedhee waan amanuuf na hordofaa isiniin jedha. Egaa akkuma argaa jirtan websaayitii sadii qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Websaayitii jalqabaa VideView kan jedhudha. Egaa websaayitii kanas akkamitti argachuu dandeenya kan jedhu egaa VideView Google keessa seenuudhaan erga barreessineeti search goona. Egaa batanii search irratti kilik erga gooneeti footage viidiyoo fi suuraa hedduu nu erga. Egaa viidiyoon nu ergamu yookiin footagein suuraa nu ergamu karaa lamaan nu ergama. Tokko piraayimiidha, tokko ammoo firiidha. Kanaafuu yeroo kana filterii bira deemuudhaan akkuma argaa jirtan kana any resolution kan jedhu hin filattanii. Egaa resolutionin 720 fi 4K dhaan akkaataa waraabame. Kanaafuu kanneen keessaa tokko filachuu dandeenya. Garuu immoo laayisensii taayipiidhaan fayyadamna. Any laayisensii royalty free kan jedhu isas laayisensiidhaan kan jedhu fayyadamna. Egaa clip type kan jedhamu free clip, prime clip fi editorial clip jira. Kana keessa free clip fayyadamna. Right goona. Egaa kana booda ammoo viidiyoo barbaannu buusuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo barbaannu egaa free kan jedhu kana filachuu dandeenya. Viidiyoo kana kilik erga gooneeti download goone irraa fayyadamuu dandeenya akkuma argaa jirtan kana. Kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota gadaa digital miidiyaa egaa viidiyoo kanneen yeroo fayyadamnu viidiyoon copyrightidhaan nutti hin ergamu. Egaa kanas kan ta'eef ammoo websaayitiin kun viidiyoo gadhiise karaa nuti laayisensii irraa argachuu dandeenyuun akka ta'e argitanii jirtanii. Egaa yeroo kana ammoo erga filanneeti download gochuu dandeenya jechuudha. Kanneen keessaa free kan ta'e filachuu qabna. Egaa akka piraayimii irratti argisiisu kun ammoo egaa piraayimii irratti kan argisiisu kun ammoo kaffaltii yookiin purchase kan jedhu waan ta'eef egaa purchase jechuun kaffaltiidha argisiisa. Kaffaltee kan fayyadamtu viidiyoon kunniin kana dhiisuudhaan kanatti gochuu qabdu free kan jedhu san filachuu qabda jechuudha. Erga free san irratti filatteeti isarra kilik gootaa sana booda ammoo fayyadamuu dandeessa jechuudha. Kana yeroo jennu ammoo all viidiyoo irratti viidiyoo barbaanne mata duree sana search gochuu dandeenya. Egaa doktoroo jennee akkuma argaa jirtan kana doktorii nu fiduu danda'a. Gabraatiin ammoo osoo waan biraas barreessinee tapha kubbaa miilaa namoonni jaalatan ispoortii jechuu dandeessanii wantoota viidiyoo ispoortii wal qabatu fiduu danda'a. Kanaafuu isarra kilik erga goone download goona jechuudha. Free downloadii filannee download goona jalarratti niimooriidhaan download goona. Akkuma argaa jirtan kana download nu ta'a. Egaa viidiyoon nuti bifa kanaan fayyadamnu copyrightidhaan hin gaafatamnu jechuudha kabajamtootaa fi hordoftoota keenya. Egaa websaayitiin VideView isa kana kan lammaffaa websaayitiin nuti Google irratti barreessuudhaan viidiyoo firii ta'e argachuu dandeenyu videeasy.com kan jedhu kun ammoo www.videeasy.com. Videeasy.cominis erga Google irratti barreessinee footage viidiyoo bifa kanaan nu tarreessuu danda'a. Yeroo kanas akkuma VideView irratti
feene YouTube irratti wantoota barbaachisoo ta'e nuu fiduu danda'a. Kanas intro ta'uu danda'a. Akkasuma immoo batanoota subscribe na godhaa, share na godhaa, akkasuma immoo like na godhaas isinii fiduu danda'a waan ta'eef bifa sanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkasuma immoo introota garagaras fayyadamuu dandeenya. Viidiyoo garagaras free kan ta'e nuu fida jechuudha. Egaa namoonni baay'een batanii viidiyoo irra subscribe na godhaa jedhus bifa kanaan itti fayyadamu. Namoonni icciitii kana beekan, namoonni baay'een icciitii beekan hedduu waliin qoodanii namoonni YouTube fayyadaman kanneen walii qoodanis ni jiru jechuudha. Haa ta'utii nuti yeroo fayyadamnu viidiyoo gadhiisnu websaayitii lammaffaa kanas fayyadamne vaidis.com erga Google irratti barreessineeti bifa kanaan search gochuu dandeenya. Vaidisiin baay'ee murteessaa fi quality viidiyoo nu dhiyeessuunis baay'ee filatamaadha. Websaayitii kana namoonni idil addunyaa hedduun irraa fayyadamanii. Kanaaf ammoo vaidisii fayyadamaa isiniin jenna. Websaayitiin kunis websaayitii sadarkaa idil addunyaatti baay'ee filatamaadha. Egaa websaayitiin kunis kallattii adda addaatiin namoonni hedduu itti fayyadamaa jiru. Isinis video irraa buusuudhaan videoon isaa immoo yeroo baay'ee kan daqiiqaa tokko gadiiti, sekondii 15 sekondii 30 40 egaa baay'ee irraa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media Vaidis yeroo fayyadamnu foormaatii isaa filachuu dandeenya. Egaa foormaatiin viidiyoo yeroo baay'ee MP4 kan ta'uu danda'u akka ta'e beektanii. Egaa foormaatiin viidiyoo Vaidis fayyadamnuun MP4 ta'uu qaba. Kunis maaliif yoo jettan viidiyoon keenya bilaar ta'e akkaataa qulqullina argatuudhaan yoo barbaanne isa fayyadamuu dandeenya. Egaa erga isa fayyadamnee viidiyoo barbaanne keessattuu amma namoonni niwusii hojjetan akkuma argaa jirtan kana egaa breaking niwusii, weather niwusii maal kan jedhu jira. Egaa websaayitii kana fayyadamuudhaan fayyadamu jechuudha. Namoonni loogoo adda addaa fayyadamnus asirraa argatanii. Kan sadaffaa immoo egaa akkuma argaa jirtan pexelidha. Pexel.comiin akkaataa nuti viidiyoo firii ta'e argachuu dandeenyuun kan ibsu. Pexelinis baay'ee murteessaadha. Egaa filannoo sadiin websaayitii kanaan namoonni hedduun viidiyoo fayyadamuu danda'a. Search free photo and video bakka jedhu kanatti egaa viidiyoo barbaannu akkati jennee akkuma argaa jirtan kana osoo search gooneeti egaa adurree gosoota hedduu kalarii hedduu nuuf fiduu danda'a. Kanarratti react goonee hojjechuu dandeenya. Bifa sanii waan biras yoo barreessine nuuf fida jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalattoota chaanaalii keenya egaa bifa sanaa waan barbaanne akkuma vaidiyoo yookiin websaayitii jalqabaa irratti filannoo keenya goone kanaanis fayyadamuu dandeenya jechuu barbaanneeti. Viidiyoo barbaanne arganne karaa kanaan yoo itti fayyadamne egaa waan hedduu ta'e reaaktiidhaan hojjechuu dandeenya. Egaa viidiyoon asirra gadhiifamus yookiin websaayitii sadiin amma isin argisiise kanarratti gadhiifamu baay'ee qulqullina qabanii baay'ee filatamoodha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media viidiyoo kanarraa hedduun keessan akka fayyadamtan abdii guutuun qaba. Namoonni chaanaalii koo subscribe goone subscribe godhaa. Oduu fi odeeffannoo qofa osoo hin taane wantoota garagaraas isinii dhiyeessina. Subscribe godhaa. Hin dagatinaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa.